Kakuu koo. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam nagaa keessanii jirtu hordoftoota chaanaalii Kakuu koo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Har'a kan walii wajjin ilaallu Wangeela Luuqaasii boqonnaa 16 lakkoofsa 19 irraa walii wajjin ilaalla. Waa'ee sooressa tokkoo fi Alaazaar kan walii wajjin ilaallu yoggaa ta'u, maqaa Gooftaa Yesuusiin nan dubbisaa. Amma immoo al tokko namichi sooressi tokko ture. Innis uffata irraa fi jalaanii dhaqnatti toluu fi ijatti miidhagu gatiin isaa baay'ee kan guddaa ta'e geeddaruudhaan guyyuma guyyaatti qannootti jiraataa ture. Namichi kun nama baay'ee sooressa, nama waa hedduu qabudha. Guyyuma guyyaatti uffata garaagaraa qaqayyaree waan garaasaa akka barbaadetti nama jiraatudha. Nama waan fedhe akka barbaadetti jiraatudha. Garuu nama hiyyeessaaf iyyaan nama hiyyeessa takkaa hin gargaarredha. Itti fufee akka jedha. Deegaan Alaazaar jedhamu namummaa isaa guutummaatti madaa'e tokko immoo balbala kellaa isaa dura kaa'amee ture. Inni achi ciisee hurraa maaddii sooressichaa irraa harca'ee gatamu illee nyaachuudhaaf in kajeelaa ture. Saroonni immoo dhufanii madaa isaa in arraabuu turan. Namichi kun nama madaa'adha. Anni isaa guutummaa isaatti madaa'aadha. Garuu kellaa mana sooressichaa kanaa jiraata. Nama gargaaru hin qabu, namatti siqu tokko hin qabu. Achitti dhiisee anni isaa madaadha. Saroonni dhufanii immoo madaasaa kana in arraabu. Namichi sooressi kun garuu guyyaa tokko Alaazaariif waa tokko nan godhadhee yaadee hin beeku. Urraama maaddii isaa irraa harcaatullee Alaazaaritti akka hin kennin. Alaazaar garaansaa hin beela. Urraa kana naa kennaa laata jedha. Nama gargaaruu hin qabu, namatti siqu hin qabu. Yaa obboleessa koo, hiyyeessa buqqee keetii waan nyaatee bulu dhabu. Obboleessa kee waan uffatu dhabu, waan dhugu dhabu. Gargaaraa jirtaa laata? Garuu kiristaanummaan namaaf fo'uudha. Namaaf namni taanaan ati kiristaana miti. Ati akkasumaan deddeebi'aa jirta. Yaa obboleessa koo, obboleessa bukkee keetiif dhabe rakkatuuf ooyi. Ammas siniifan dubbisa akkas jedha itti fufee. Gaaf tokko namichi deegaan sunii du'ee ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaam geeffame. Sooressichi immoo du'ee awwaalamees. Kilillee keessatti dhiphachaa utuma jiruu ol ilaalee Abrahaamin fagootti, Alaazaariinis bukkee isaatti argee achumaanis yaa abbaa koo Abrahaam naa ooyi tiin jedhe. Gaaf tokko namichi deegaan Alaazaar jedhamu kun ergamoota Waaqayyootiin gara bukkee Abrahaamin geeffame. Namichi sooressi kunis immoo du'ee gara kililleetti hin darbatame. Asii ol ilaalee Abrahaamin bukkeetti Alaazaariin arge. Yaa abbaa koo Alaazaar naa ooyime ittiin jedhe. Fiixee quba isaa bishaan cuuphee arraba koo anaafaa qabbaneessu Alaazaariin naaf ergi ittiin jedhe namichi sooressi sun. Gaaf tokko garuu Alaazaariif inni waan tokko godhee hin beeku, waan tokko gargaaree hin beeku. Har'a garuu Alaazaar nama kaleessa kellaa balbala isaa bukkee darbee deeme. Nama takkaa gargaaree hin beeku. Gargaarsa gaafasa. Ayi akkasin ta'ii yaa nama. Har'a otoo lubbuudhaan lafarra jirtu isa bukkee keetiif rakkatee dhiphatu gargaare. Qajeelummaan mirga Waaqayyootti si qabachiisa. Qajeelummaan gonfoo ulfinaa si gonfachiisa. Yaa nama na dhagaartu qajeelummaa raawwadhu.
daandii qajeelaa isa ta'e irra deemu. Daandii qajeelaa irra namni hin adeemne mirga Waaqayyoo matumaa hin argatu. Mana Waaqayyootti tasuma hin aggaa'amu. Kanaaf atis qajeelummaa hooggani, qajeelummaa irra deemi. Gombisaa Waaqayyoo waan hundumaan guutuudha. Isa har'a akka barbaade lafa kana irratti jiraatu, akka barbaadetti isa ba'ee galu, isa qabeenya qabu, isa qabeenya isaatiin of tuulu, isa qabeenya isaatti of abdatu. Gaaf tokko garuu ibidda bara baraatti isa eeggata. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, qabeenya har'a qabduun of hin tuulin. Qabeenyi hin darba, hin dhuma, fixeensa ganamaati. Qajeelummaa hojjechuutti dabalu. Qajeelummaadha kan bara baraan si jiraachisu. Kanaafan siif dhaama, kanaafan sitti hima. Qajeelummaa raawwadhu. Namni qajeelaan matuma hin badu. Ati qajeelummaa hojjetta taanaan gombisaa Waaqayyoo keessa eebbi jira. Waaqayyo si eebbisa, jireenya kee in eebbisa, mana kee, dhala kee, ba'aaf gala kee Waaqayyo hin eebbisa. Ati qajeelummaa raawwannaan. Ati qajeelummaa hin raawwanne taanaan garuu, ati waan gaarii hin hojjenne taanaan garuu abaarsa sitti gadhiisa. Lubbuu kee ibidda bara baraatti darbata. Mootummaa Waaqayyoo keessaa qooda hin qabdu. Kanaaf yaa obboleessa koo, har'a utuu yeroon jiru osoo sitti hin dukkanaa'in, otoo gara Gooftaa hin deemin, lafa kanarratti qajeelummaa hojjedhu. Waan gaarii ta'e namaaf yaadi. Waan gaarii ta'e obboleessa keetiif, ollaa keetiif, obboleettii keetiif yaadi. Inni kun mootummaa Waaqayyootti si galcha. Inni kun mootummaa Waaqayyootti si geessa. Yaa obboleessa koo, yaa obboleettii koo, kanaaf qajeelummaa hooggani. Waa'ee namicha sooressa kanaa ammas walii wajjin ilaalla. Akkas jedhe egaa. Fiixee quba isaa bishaan cuuphee arraba koo anaafaa qabbaneessuu Alaazaarii as naaf eegi. Anoo ibidda kana keessatti dhiphachaan jira jedhee waammate. Abrahaam garuu yaa ilma koo bara jireenya keetti carraa gaggaarii akka argatte yaadadhu. Yommus Alaazaar immoo carraa gaggadhee argachaa ture. Amma garuu inni bal'inatti jira. Yaa obboleessa koo, namni dhiphina keessa jiraatee waan ta'e dhiphisu hunduma keessa jiraatee waan gaarii yaadu, Waaqayyoonsaa kan sodaatu, Waaqayyoonsaa kan galateeffatu, wanta Waaqayyo isaan jedhe kan raawwatu bal'inatti jiraata. Mirga Waaqayyoo dhaqee, mirga Waaqayyoo biraa ulfinatti jiraata. Mirga Waaqayyoo biraa kabajatti jiraata. Garuu kan hin raawwanne taanaan abiddatu isa nyaata. Waa'ee namicha sooressa kanaa ammallee hin ilaalla. Ati immoo dhiphinatti jirtaa, kana hundumaa irratti immoo as gama keenyaa gara keessanittis darbuu warri barbaadan akka hin dandeenyetti, achis gara keenyatti akka hin ceenetti bu'aa guddaan isa nu gidduu jiruu ittiin jedhe. Warri garanaas akka achi hin dabarre, warri garachaanus akkas hin dabarre. Bu'aa guddaa jira. Warra kamii yoo jenne ilaalla. Warra mootummaa Waaqayyoo keessa jiruuf warra ibidda bara baraa keessa jiru akka walitti hin dabarreef bu'aa guddaatu jira. Isa kanaan daangeessa. Garuu namichi sooressi kuni biyya lafaa irratti bashaadhaa jiraatee amma immoo gaafa dhiphatu waan godhu dhabee ibidda keessaa ho'ate. Bora kan gaabbineef har'a of qajeelchi. Bora kan gaabbineef har'a of sirreessa. Nama har'a sirraa'e furu waan gaarii kan argu, furu waan qajeelaa kan argu. Kanaafan siif dhaama yaa obboleettii, yaa obboleessa koo. Deegaan Alaazaar garuu namichi qajeelaa hojjetu gaafa mirga Waaqayyoo dhaqa qajeelummaatti jiraate, bal'inatti jiraate, ulfina Waaqayyoo keessatti jiraate. Egaa immoo yaa abbaa koo, mana abbaa kootti akka isa ergitu sin kadhadhaa.
Anoo obboloota shanin qabaa, isaanis as iddoo dhiphinaatti kana akka hin dhufneef isaan naa akeekkachiisu jedhe. Abrahaam garuu isaan Museedhaa fi raajota qabu, isaan haa dhaggeeffatan jedhee deebisee. Inni immoo, waa'uu yaa abbaa koo Abrahaam, warra du'an keessaa tokko deebi'ee gara isaanii yoo dhaqe yaada garaa isaanii geeddaratanii malee jedhe. Abrahaam immoo Museedhaa fi raajota yoo dhaga'an dhaabbatanii warra du'an keessaa tokko deebi'ee ka'uu iyyuu dhugaadha hin jedhin ittiin jedhe. Egaa namichi kun Abrahaamiin hin kadhate ammallee. Egaa akka inni quba isaa Alaazaar quba isaa bishaan cuubee arraba kootti naaf hin cobsine erga hin dandeenye, amma immoo maaloo obboloota kootiifan si kadhadha, obboloota shanin qaba, gara isaaniitti naaf ergi, isaan naaf akeekkachiisu akka ibidda bara baraa sanatti hin darbatamne jedhee namichi sooressi kun Abrahaamiin hin kadhate. Abrahaam immoo akkas jedhee deebisee, isaan Museedhaaf raajota qabu, raajotaaf Musee haa dhaga'an, raajotaaf Musee yoo dhaga'an gara ifa isa qajeelaa kan gara iddoo ulfinaa kanatti hin dhufu, gara mirga Waaqayyoo kana hin dhufu. Kanaafi arradha guyyaan fayyinaa. Isaan raajotaaf Musee qabu waan ta'eedhaafi yeruma haa dhaggeeffatani. Warra du'e keessaa immoo namni deebi'ee qalbii yoo jijjiirrates matuma sitti galuu hin danda'u, kun gonkumaa ta'uus hin danda'u ittiin jedhe. Kanaaf yaa obboleessa koo, har'a utuu sittin dukkanaa'in Waaqayyo kee yaadadhu. Hiyyeessa bukkee keetii gargaari, hiyyeessa bira hin darbin, hiyyeessa gargaari. Namni hiyyeessa gargaare mirga Waaqayyoo jiraata, mirga Waaqayyootu ulfina argata. Kanaaf dhaamsan siif qabu, hiyyeessa bukkee keessanii hin dagatinaa. Egaa kanarraaf qabannee haga amma dubbadhedha. Hanga qophii biraa walitti deebinutti nagaa Waaqayyootti isiniin jedha. Ayyaanni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Waaqayyo karaa hundumaatti isin duukaa ta'u. Gooftaan keenya Yesuus kan eebbifame haa ta'u. Adda baasan simulli